kabajamoo daawwattoota keenya kun tamsaasa gallattii eebba laga coree sababeeffachuudhaan kallattiidhaan isiniif darbaa jirudha. Amma keessummoonni keenyaaf kabajamoon pirezidaantii dhufanii sagantaa keenya nu saaqanitti wantoota tokko tokko kan walii wajjin ilaallu ta'a. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do it. Daawwattoota keenya akkuma isin argaa jirtan egaa dildilli keenya kun bifa miidhagaaf bareedaa ta'een kan hojjetamedha. Haa ta'u egaa iddoon kun bakki kun jechuudha iddootti kuufama kosii akkasa isaatee kan inni dhufee asitti kuufamudha. Haa ta'u kanuma hojjechuun kanuma hojjechiisuuf birrii miliyoona 300 kan fixedha. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Tole kabajamoo pirezidaantii dildila arra eebbisne irratti miira akkamiitu isinitti dhaga'ame iski miira keessan gabaabsaatiin nuuf ibsaame. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame. Dildila amma kana ga'u hojjetanii eebbisuun wanta salphaa miti. Aarsaa fi gatii itti kaffalle nutu beeka. Uummati hin beeku. Uummati akkuma horiirra yaa'ee darba malee aarsaa itti kaffalame hin beekun. Diinonni keenyaa fi warri guddina kana hin jaallanne dildilli kun baay'ee harkifate. Infoo qoqe lafarra jedhanii ololan taane odeessaa turan. Garuu akka inni waggaa 17 booddeetti hafu kan nuun taasisne nuyi taaktikaa fi maaliif wanta hojjennu tokko bisheessineedha uummataaf kennuu kan nuun barbaannu malee waggaa 2 keessatti kof goonee hojjennee uummatatti dabarsuu hin dandeenya ture. Waggaa 17 abishaatuneedha kan nuun tursine. Isin ajaa'iba nuti hojii hojjennu qualitii isaattiidha kan nuun amannu. Qulqullina. Yaa qulqullina isaattiidha kan nuun amannu. Kanaafi kontiraaktoroota Itoophiyaa keessaa iyyuu dhiisne Chaayinaadha waamneedha. Chaayinaadha waamneedha kan nuun hojjechiisne dildila kana. Uummatiin argu malee dildila kana jala isaa sooftiweerii gurguddaa awwaalleera. Sooftiweeriin awwaalameera. Security kaameraa mataasaa birrii guddaa baajata hedduutti lolaasne finnee keessa awwaalleera. Kan biraa kan awwaalame iskaavaatoriin, hardweeriin, doozoriin gurguddaa awwaalamaniiru dildila kana jala. Uummatiin beeku akkuma wantuma taraa wayitti fudhateedha kan inni irra deemu. Birriin egaa achittidha kan inni xaphee. Kanaafi qulqullinaan hojjechuu barbaanna isin jechuu fedheenidha. Tole egaa gara fuulduraatti hawaasa naannoo kana jiraatu maaltu karoorfamee jiraaf? Maaltu yaadamee jiraamee kana yoo nuuf ibsitan? Okay. Hawaasa naannoo kanaaf wanta hedduudha kan nuuni piroojeektii baasnee jirru. Yaadatta yoo ta'e egaa waggaa 2 kanaan dura bokkaa roobsuu jalqabnee turre. Miidiyaadhaanis darbaa ture waama beekamaadha. Bokkaa roobu suni laga kana guuchisee akka uummati naannoo kanaan gaaga'amneefidha kan nuun dildila kana irratti hojjennu. Agartanii akkatti misoomii tokko misooma isa kaan fidu step by step isa jedhan jechuudha. Kanaafi uummati naannoo kanaa immoo laga kana ijaarre kana tarree gashee jechuudha gubbaa amma gajjallaatti muuzii misoomsuu qaba. Muuzii dhaabbachuu qaba. Jallisii adda addaa fayyadamee jechuudha. Nuti immoo taansinee akka mootummaatti akkuma bokkaa roobsine amma piroosesii isaa jalqabnee irra deemsarra irra zayitiis kan roobsinu ta'a. Uummati keenya zayitii edeen bo'u. Zayitii haala inni itti mana jala dhaabbate qeenfatu. Amma kanaattidha kan nuun hojjennu adeemsarra irra waan ta'eef kun immoo walumaan kan ilaallu ta'a.
Tole galatoo.